Kun immoo maal jedha? Maal ilaalaa jirtaa jedha. What are you looking at? Gaafii akkasii nama gaafachuu barbaanne maal ilaalaa jirti jechuudhaaf. So aatiin xumurarra galti. What are you looking at? What are you looking at? Maal ilaalaa jirta? Okay. Yeroo feetetti koottu jedha asirratti. Yeroo feetetti koottu jechuudhaaf aatiin eessa galte asirratti. Come at any time you like. Kamiin koottuudha. At any time yeroo feetetti jechuudha. Kajettu saniidha aatiin amma asirratti kaansiini. So you like yeroo kan feete jechuudha. Kan ati feetetti. So come at any time yeroo feetetti koottu. Come at any time you like jechuun yeroo feetetti koottu jechuudha. Come at any time you like. Akkasitti hafna jenna. Sa'aatii 10 matarratti koottu jechuu barbaadde. Matarratti kajettu sana akkamiin fayyadamna? Ingiliffaadhaani. Come at 10 o'clock sharp. Come at 10 o'clock sharp. Sa'aatii 10 mataa isheerratti yookiin ija isheerratti koottu jechuudhaaf akkana jenna jechuudha. Asirratti aariin isa ilaalteedha. Isheen aariidhaan isa ilaalte. She looked at him. She looked at him angrily. Okay. Angrily yeroo jennu aariidhaan jechuudha ta'a jechuudha. So she looked at him angrily. Dafnee akkamii jennare? She looked at him angrily. She looked at him angrily jenna jechuudha. Asirratti immoo maal jedha? Mana turuun nama nuffisiisaa jedha. Mana keessa taa'uun nama dabbara isa jedhan sana jechuudha. So akkamii jenna? Staying at home is boring jenna. Staying at home is boring. Staying jechuun turuu jechuudha. At home mana keessa, manatti, mana keessatti, okay, is boring. Nama nuffisiisaa jechuudha. Boringin nama nuffisiisu wanta nama nuffisiisu yookiin nuffisiisaa jechuudha. Boring jechuun nama hifachiisu yookiin nama dabbaruu jechuudha. So dafnee akkamii jenna? Staying at home is boring. Staying at home is boring. Mana turuun yookiin mana keessa taa'uun nama hifachiisa yookiin nama dabbaraa ajannu sana jechuudha. Isaan walitti seeqaa turan jechuudhaaf asirratti walitti seeqaa turanii jedha. Akkamii jenna? They smiled at each other. Each other intuni walitti jechuudha. So they smiled at each other. Isaan walitti seeqan jechuudhaaf aatii fayyadamna jechuudha. Inni tasuma TV hin ilaalu jechuudhaaf akkamii jenna? He doesn't watch TV at all. He doesn't watch TV at all. Inni TV tasuma hin ilaalu jechuudha. At all in asirratti tasuma kan jennu sana jechuudha. Hiikaan xiqqoo addaa jechuu asitti. Isee jecha tasuma jettu fayyadamuudhaaf at all jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko tasuma nyaatu jechuu barbaade namni sana isa kan jennuun ta'e nama dhiiraa jechuudha. He doesn't eat at all. Inni tasuma dubbatu jechuu barbaade he doesn't speak at all. So tasuma yookaan sirumayyuu kan jennu sana jechuudha. Inni kun immoo maal jedha? Kaleessa mana ture jedha. Asirratti gaafii nama gaafachuu barbaanne kaleessa mana turte jennee gaafachuu barbaannu akkam jenna? Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Tokko tokkoon ka ilaallu yoo ta'e yesterday in kaleessa. Yesterday jechaan kaleessa. Home in mana. Aatiin akkuma jenne akeektuu iddoodhaati. So were you ati kaleessa at home mana turte? Were you at home mana turte jechuudha. Yesterday kaleessa. So dafnee jechuudha. Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Saree sanatti dhagaa darbateedha. Isatu saree sanatti dhagaa darbate waan ta'eef so akkamii jenna? Inni saree sanatti dhagaa darbate jechuudha. He threw a stone. He threw a stone at the dog jedha. He threw a stone at the dog. He threw a stone at the dog. Inni saree sanatti dhagaa darbate jechuudha. Asirratti immoo maal gootu?
the dog jedhu as keessaa baasuudhaan inni leencatti dhagaa darbate jechuu barbaadan immoo he threw a stone at the lion. Okay, inni harreetti dhagaa darbate jechuudhaaf hoo maal jettu isuma kana fayyadamtanii he threw a stone at the donkey akkasi deemtu jechuudha. Inni balbala bira dhaabbataa ture jedha kun immoo he was standing at the door. He was standing at the door. Inni balbala bira dhaabbataa ture. Standing jechuun dhaabbachuu. So wasiin waan darbee agarsiisti. Hiin isaa walirratti maal ta'a? Inni balbala bira dhaabbatee ta'a jechuudha. Dafnee jechuudhaafis he was standing at the door. He was standing at the door. Asirratti yeroonin mana barumsaa gahee jedha. I arrived at school on time. I arrived at school. Asirratti I ani arrived geera at school mana barumsaatti geera on time yeroodhaan jechuudha. So iddoo tokkottis yeroo geessan at fayyadamtu jechuudha. Amma asirratti schoola gahee jira jedha. Isin immoo bakka schoolaa yookiin immoo mana barumsaa baastanii waan biraa fayyadamtu jechuudha iddoo kanatti. I arrived jettanii at hospital on time. Hospitaalicha yookiin mana yaalaa yeroodhaan gahee jechuudhaaf jechuudha. Isa kana akkamitti dafnee jenna? I arrived at school on time. I arrived at school on time. Asirratti dafnee jechuun maaliif barbaachise jettan nuti akka takkaan I arrived at school on time jedhu kanatti hin haasa'amu. Maaliif yeroo kan dhageessan ta'e kallattiidha yeroo isaan haasa'an saffisaan haasa'u. So saffisaan yeroo haasa'amus kallattiin yeroo isaan haasa'an maal akka ta'e baruudhaaf saffisaanis haasa'uu shaakaluu qabdu jechuudha. Okay? Akka fakkeenyaaf I arrived at school on time akka jedhu isaan akkamitti jechuu malani? I arrived at school on time. I arrived at school on time. Yoo jedhan waan biraa akka isinitti hin fakkaanneef shaakalaa deemtu jechuudha. Isuma kana ati beektu kana isaan saffisaa waan jedhaniif wanta haaraa sittiin ta'u jechuudha yeroo san. Saniif saffisaanis shaakaluu qabdu jechuudha. Yeroon ani jedhu na jala jaa. Saniif yeroon ani jedhu na faana jechuuf yaalii godhaa jechuudha. Deddeebistanii yeroo jettan isiniif dhufaa jechuudha. Karaa takkaaf lamatti dhufuu dhabuu mala. Okay. Aarsaa kamiinuu ishee gargaaruu qabaa jedha. Wama fedhe itti baasee ishee gargaaruu qaba jedha asirratti gabaabumatti. So kana jechuudhaaf I must help her at any cost. I must help her at any cost. Akkasii jenna jechuudha dafneeti. Wama fedhe iyyuu itti baasee yookiin immoo aarsaa kamiinuu ishee gargaaruu qaba yookiin immoo gatii barbaachisu baasee ishee gargaaruu qabaa jedha. Asirratti paaspoortii kee ilaaluu nan danda'a siin jedha nam tokko. Akkami siin jedha? May I look at your passport? May I look at your passport siin jedha. Baasaboora kee yookiin immoo paaspoortii kee ilaaluu danda'a jechuudha jechuudha. Ani Ingiliffa tasuma dubbachuu hin danda'u jechuu barbaadde akkami jetta? I can't speak English at all. I can't hin danda'u speak English. Ingiliffa dubbachuu at all sirumayyuu yookiin immoo tasumayyuu. So isa kana daftanii jechuudhaaf I can't speak English at all. I can't speak English at all. Inni kun immoo maal jedha? Boru mana turtaa yookiin immoo mana ooltaa jettee gaafatte ta'a nama tokko. Akkami jetta? Will you stay at home tomorrow? Will you stay at home tomorrow jechuun boru mana ooltaa yookiin mana turtaa jechuudha. Amma gara dafnee jechuutti adeemnu. Will you stay at home tomorrow? Will you stay at home tomorrow? Asirratti tomorrow baastanii today itti yoo jijjiiruu feetan har'a mana ooltaa jechuudhaaf. Will you stay at home today? Will you stay at home today? Isa kana immoo iftaanitti jijjiiruu barbaaddan. Will you stay at home after tomorrow? Isa akkeessuun ga'umsa qabdii jedha. Okay. Isheen isa akkeessuudhaan ga'umsa qabdii jechuu barbaadde akkamii? She is good at imitating him. Asirratti imitate jechuun nama akkeessu jechuudha. Yoo
ati bor jette bor si jala jedhu jechuudha. Waan san akka inni jedhutti akka inni haasa'utti yookiin immoo akka inni kolfutti waan san akkeessuu jechuudha. Akkeessuu yeroo yennaa akkasi. So she is good at, isheen dandeettii qabdi jechuudha yookiin ga'umsa qabdi. Maalitti? Akkeessutti jechuudha. Eenyu? Isa akkeessutti ga'umsa qabdi jechuudha. So she is good at imitating him jechuun. So dafnee akkami jenna? She is good at imitating him. Hima kana jijjiiroo feetan himii yoo irraa baastan she is good at imitating. Isheen akkeessuu kanatti baay'ee jabduudha jechuuf. Yookiin immoo atumti mataan kee ani waa akkeessutti jabaadha. Waan namni haasa'u akkatti haasa'u haa ta'u akkatti kolfa haa ta'u nama tokko akkeessuu irratti jabaa jechuu barbaadde. I'm good at imitating. Okay. So hima kana dafnee akkami jennee turre? She is good at imitating him. Isheen isa akkeessutti ga'umsa qabdii jenna jechuudha. Konkolaataan tokko seensa irratti dhaabbatee jedha. A car stopped at the entrance. Entrancein seensa. So konkolaatichi akka iddoo sanitti dhaabbatetti fayyadamuudhaaf konkolaatichi akka iddoo entrancetti dhaabbataa jiru akeekuudhaaf akeektuun aatiidha jechuudha. So a car stopped at the entrance. Saniif isa kana jechuudhaaf stopped at okay hin jennu. A car stopped at the entrance hin jennu. Kami jenna? Akkuma reefu isin jee sagaleen xumuraa jecha stop jedhu pidha sagaleen qabdu. So jechi sagaleen qabne verbiin sagaleen qabne yeroo ed itti dabalamu akkuma sagaleen qabne saniin itti fufaa jechuudha. Kam jenna? A car stopped. Okay. A car stopped at the entrance. Isa kana immoo dafnee jechuudhaaf walirratti jechuudha. Adda ta'a yeroo sani. A car stopped at the entrance. Okay. A car stopped at the entrance. Barumsa keenya kanarraatiin kan ilaaluuf deemnu waa'ee itti fayyadama jech not jedhamtuuti. Jech not jedhamtu miti yookiin hin kan jedhu agarsiisti. So faayidaan jecha not jedhamtu hima negatiiva uumuudhaaf yookiin immoo jecha hinii if keessaa qabu yookiin immoo hima hinii if keessaa qabu uumuudhaaf nu fayyaddi. So irra caalatti kutaan kuni kan nu fayyadu himoota keessatti iddoo kam kamitti akka fayyadamuu dandeenyu fakkeenyota adda addaa wajjin kan ilaallu ta'a. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan yoo jiraatanii subscribe gochuun hin dagatinaa. Namoonni duraan barachaa jirtan immoo like fi share gochuudhaan namoota afaan kana dubbatan hunda biraan gahuudhaaf gahee guddaa taphachuu qabdu. Having said so, now let's move to the lesson. Fakkeenyi keenya inni jalqabaa maal jedha? Akkamittiin Ingiliffaadhaan ani gowwaa miti jechuu danda'a? I'm not stupid. Okay? I'm not stupid. Or you can say I'm not stupid. Suuta jechuudhaaf I am not stupid. Stupid jechuun gowwaa yookiin immoo raatu jechuudha. So dafnee akkamii jenna? I'm not stupid. I'm not stupid. Ani gowwaa miti jechuudha. Akka inni itti aanu isheen dheertuu miti jedha. Isheen dheertuu miti jechuu barbaadde jecha naatii kana eessa galchineeti dheertuu miti jenna. Yaalame. Okay, argattanii? So akkam jechuu qabna? She is not tall. She's not tall. Dafnee yeroo jennu she's not tall. Suuta yeroo jennu she is not tall. Okay? She's not tall. Isin yookiin immoo isheen dheertuu miti jechuudha. Wanti haqan taane wayii raawwatame sun haqaa miti jettee yeroo dubbachuu barbaaddu akkami jetta? That is not fair. That's not fair jenna jechuudha. That's not fair. Okay? Isheen jechuudha. Waa'ee ishee haasa'u jirra.
isheen dhufuu dhiisuu dandeessi jechuu barbaadde. She may not come. She may not come. She may not come. Ammallee qophii miti jettee fakkeenyaaf namni tokko qophiidha jedhee are you ready jedhee yoo si gaafatu ati immoo yoo qophii hin taane ammallee qophii miti haala jettu keessatti senaariyoo akkasii keessa yoo jiraatte akkamitti jetta? Okay, ammallee qophii miti akkamiin jechuu dandeessa? I'm not maal jechuu qabna? I'm not ready yet. I am not ready yet. Ready jechuun qophii jechuudha. Naatiin yookiin immoo nootiin akkuma beektan hin jechuudha yookiin immoo miti jechuudha. So ayin ana okay asirratti am fayyadootu irraa murame tu irraa murame so emin qobaatesi apostrophe gubbaa jirti. So short godhamte jechuudha. So I'm not ready yet. Asirratti jecha yet jedhamtu yeroo hedduu xumurarra yeroo galu himni negatiiva gama duraatii yoo ta'u yetiin gama boodaatiin galte. Akka fakkeenyaaf namni hin fuudhin tokko namni tokko si gaafata are you married sin jedha yoo hin fuune ganaan fuune yookiin immoo hin fuune jechuu barbaadde hanga ammaa hin fuune jechuu barbaadde I'm not married yet xumurarra fiddaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko are you full jedhee si gaafata. Full jechuun isa quufuudhaa san jechuudha. Nyaata osoo nyaachuu jirtu are you full quuftee jedhee yoo si gaafatu ati immoo ganaa hin quufne yookiin immoo wiliidhaa hin quufne ganaa na barbaachise jechuu barbaaddu. I'm not full yet. So isin immoo jijjiirtaniiti himootni akkasii yeroo hundaa yoo dhufu akkasii fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf namni biraa tokko is Muhammad around? Muhammad jira jedhee yoo si gaafatu naannoo kana jira. Fakkeenyaaf namni tokko iddoo hojiititti is Muhammad around? Muhammad jira as dhufee jechuun naannoo kana jira jedhee yoo si gaafatu inni yoo kan hin dhufne taate he didn't come yet. He didn't come yet jennaan jechuudha. Wanti ta'uu deemu tokko kan hanga ammaa hin ta'e so akkasitti yetii fayyadamna. Okay, itti aanutti yeroo deemnu badii koo miti jedha namni tokko. Kun badii keeti jedhee namni tokko badii fidee yoo sirra kaa'u ati immoo marmachuudhaaf badii koo miti yeroo jechuu barbaaddu akkamiin jetta? It is not my fault. It is not my fault. It is not my fault jetta jechuudha. Kun badii koo miti yookiin immoo dogoggora koos miti jechuu dandeessu. Waan ati balleessitee miti so tun badii kooti miti jetta jechuudha. Namni barsiisaa hin taane tokko ani barsiisaa miti jedhee ibsachuu barbaade akkamitti jedha? I am not a teacher. Dafnee jechuudhaaf I'm not a teacher. I'm not a teacher. Okay. Ati Oromoo miti sin jedha nam tokko. Ingiliffaan akkamitti ati Oromoo miti naman jechuu dandeessa. You jettee galta. You, okay. Maaltu itti aana? You are not Oromo. Dafnee akkamii jenna? Yaalamee osoo nani yaalle. You're not Oromo. You're not Oromo jenna jechuudha. You are kayadu. Kayadu qofa mul'isa. You're, okay. You're not Oromo. You're not Oromo. Akkasii jenna jechuudha. Idduma kana jijjiirree isheen Oromoo miti inni Oromoo miti jechuu barbaanne iddoo yuu kanatti yoo shii galchine she's not Oromo isheen Oromoo miti. He's not Oromo. He fi shii yeroo galchinu aariin easyidhaan bakka buuti maaliif aarii waan danuuf waan fayyadamnuuf yookiin pluraaliif fayyadamna. So she is not Oromo jenna. He is not Oromo. You waan ta'eef aar fayyadamne. Akkasuma isaan Oromoo miti jechuu barbaannes they jenneeti iddoo kanatti are not Oromo isaan Oromoo miti. They're not Oromo akkasii jenna jechuudha. Okay, let's move to the next. Sun dhimma koo miti akkamii jettame waan sin ilaallanne wayii namni osii mari'atu sun dhimma koo miti jechuu barbaadde akkamitti jetta?
That's not my concern. Okay? That's not my concern. That is, asirratti easy to akkasitti ta'e gabaabsamteeti. That is not my concern. Asirratti namoota hin beekneef my jechuun kiyya jechuudha. Concerning dhimma jechuudha. That's not my concern yeroo jennu suni dhimma koo miti jechuudha. Concerning dhimma. So that's not my concern yeroo jennu suni dhimma koo miti yookiin waan na ilaallatu miti jechuudha. Haasawaa akkasiitiif kana fayyadamna jechuudha. Amma asirratti immoo rakkoon sanaa miti jedha. Scenario akkam keessatti akkas jechuu dandeenya. Namoonni yeroo walitti haasa'an wanta rakkina tahe dhiisanii wanta biraarraa yeroo haasa'an rakkoon isaa miti rakkoo waan biraati malee kanaa miti jechuu barbaaddu akkami jette haasawaa akkasiisan. That is not the problem. Okay, that is not the problem. Dafne jechuuf that's not the problem. Ingiliffi afaan dhaloota koo miti jechuu barbaaddu. English is not my native language. Asirratti language jennee dubbisna kana. English is not my native language. Gizee jennu maal jechuudha? Ingiliffi afaan koo dhalootaa miti jechuudha. So Ingiliffi afaan dhalootaa koo miti jechuu barbaanne akkami jenna dafnee jechuudha. English is not my native language jenna jechuudha. Asirratti kun maal jedha? Amma qarshiin nan barbaachisu jedha. Okay? Yeroo akkanaa kana qarshiin si barbaachisaa jedhamtee yeroo gaafatamtuudha jechuudha. So amma qarshiin nan barbaachisu lakki yeroo jechuu barbaaddu sanitti akkami jetta? I do not need money now. I don't need money now. Dafne yeroo jennu jechuudha. I do not need money now. Fayyadu dafne jechuudha. I don't need money now. I don't need money now. Okay? Wantin ani dhagee kanaa miti jechuu barbaadda ta'a. Akkami jechuu dandeenya? That is not what I heard. That's not what I heard. Wanti nan dhagee isa sanaa miti jechuudha. What I heard wanta nan dhagee that's not jechuun immoo isa negative jennuuni isa sanaa miti. Okay? Wanti nan dhagee isa sanaa miti jechuudhaaf jechuudha. So akkamiti dafne jenne that's not what I heard. That's not what I heard. Hundi isaanii hiyyeessaa miti kan jedhu fayyadamuudhaaf. All of them are not poor. All of them are not poor. All of them are not poor. All of them are not poor jennaa jechuudha. Hundi isaaniiyyuu hiyyeessa miti. Gariin isaanii qabeenya qabu jechuu barbaanna jechuudha. Asirratti immoo tamboo akka hin xuuxne waadaa galee jedha. Eenyu? Inni. He promised not to smoke. Asirratti promise jechuun waadaa jechuudha. So he promised idii yeroo itti daballu. He promised idii yeroo itti daballu. Waan darbee agarsiisa. Waadaa galee ture jechuudha. Wanti sun darbee jira. Not to smoke. Akka hin aarsine jechuudha sigaaraadha. So he promised not to smoke. He promised not to smoke. Dafne jenna jechuu akkasitti. He promised not to smoke. Asirratti immoo namni duraan dureessa ture guyyaa keessaa qabeenyi isaa gadi bu'ee Ingiliffaan akkamitti ani akka duraanii sana dureessa miti jechuu akkamiin dandeenya. I'm not as rich as I was. I'm not as rich as I was. I'm not as rich as I was. Asirratti immoo ani nama duraanii sana miti jedha nam tokko. Akkami jechuu dandeenya? I'm not the person I used to be. Annama akka duraan ati beektu sanii miti
jijjiirameera jechuutti himu jijjiirameera jechaa jira jechuudha namni kuni. I'm not the person I used to be. I'm not the person I used to be. Asirratti caalaan hanga amma hin jalqabne jechuu barbaanne qorumsaa ta'uu wantuma eegalamuu qabu kan hin eegalin akkami jenna. Chala has not started yet. Akkuma reefu jenne wantoota hima akkasiitii wal qabatu xumura irratti yeetii galchinaa jechuudha. Gamanaan negatiivni yoo dhufe xumura irratti yeetiin galuu qabdi jechuudha akkanatti. So Chala has not started yet. Dafne jechuudha. Chala has not started yet. Chala has not started yet. Akkasii jenna jechuudha. Isheen homaa hin jenne yookiin immoo isheen waan takka illee hin jenne jettee namaaf ragaa bahuu barbaadde namoota wal lola jidduu dhaabbattee fakkeenyaaf jechuudha. So isa sana akkamii jechuu dandeenya? She did not say anything. Asirratti did not kana didn't jenne illee gabaabsuu dandeenya jechuudha. She didn't say anything. She didn't say anything. Yookiin immoo she did not say anything. Wanti inni jedhe dhugaa miti. So namootni wal lalisan dhiiraa fi dubara yoo ta'e asirratti isheen waan jenne jettee jirta. So wanti inni jedhe immoo sobaa jechuu barbaadde yookiin wanti inni jedhe dhugaa miti jechuu barbaadde akkami jetta? What he said is not true. What he said. Said jechuun jee jechuudha. So what he said wanti inni jedhe asirratti waatiin maal jechuudha yeroo biraati. So akka hima kanaatitti waatiin maali? What he said wanti inni jedhe. So fuulduraaf waa'ee itti fayyadama waatii kanas ni ilaalla. Bal'inaan yoo kalaallu ta'e sirriitti nuuf galataa. So what he said is not true. True jechuun dhugaadha akkuma beektanii. Wanti inni jedhe dhugaa miti jechuudha. Dafne jechuudhaaf what he said is not true. What he said is not true. Bal'ina isaa keessa hin seennu jechuu barbaanne. Let's not go into details. Asirratti let us ka jedhu yuutu asirraa hafe. So let us not go keessa akka hin deemne jechuudha into the detail gara bal'ina isaa jechuudha. Maaliif jennaan wanti takka mata duree qabdi gara bal'ina isaa deemne jenne gadi buunee takka takkaan laalu jechuudha. So asirratti bal'ina isaa keessa hin seennu jechuu barbaanne. Let's not go into details. Let's not go into details. Dafne akkasii jennaa jechuudha. Irraa deebinu. Let's not go into details. Akkaan tamboo hin xuuxne na gorsee jedha namto. Nama akka tamboo hin xuuxne si gorsee. Ingiliffaan deebitee waan san dubbachuu barbaadde akkami jetta? He advised me not to smoke. Advise jechuun gorsa. So hiin isa he advised me inni na gorse. Miin asirratti ana na jechuudha. Inni na gorse not to smoke. Akka hin aarsine jechuus jaaraa. So dafne jechuudhaaf he advised me not to smoke. He advised me not to smoke. He advised me not to smoke. Inni waan jedhu hin beeku ture jechuu barbaanne. Okay? Akkami jenna? He did not know. Inni hin beeku ture. Inni hin beeku ture. What to say? Maal akka jedhamu jechuudha. Wanta jedhamuu qabu hin beeku ture jechuudha. Asirratti maal jechuu keenya? Fakkeenyaaf namni tokko dura yeroo walitti dhufu nagaa wal gaafata. Akkamitti nagaa akka wal gaafatan hin beeku ta'a. So akkamitti akka jedhan hin beeku ta'e yoo kan ta'u ta'e he did not know what to say. Maal akka jedhamu hin beeku ture. Amma ni beekaa jechuudha namni kuni. So waan jedhu hin beeku tureen ka jennu isa kana jechuudha. He did not know what to say. Maal akka jedhamu qabu hin beeku ture. Dafne akkami jenna? He didn't know what to say. He didn't know what to say. Maal akka jedhamu qabu hin beeku ture. Asirratti immoo maal jedha? Akka waan nan dhageenye of fakkeessee jedha. Nama tokko
osoo si bira jiru akka nama sin dhageenye nama if fakkeessu jechuudha. Akkamii jenna? He pretended not to hear me. He pretended, okay, if fakkeessu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti I pretend to be a doctor yoon jedhe doktoraan fakkaadde if fakkeesse jechuudha. So fakkeessuu sanii asirratti akkam jenne he pretended not to hear me. Akka waan nan dhageenye if fakkeesse jechuudha. So hima akkana jenna jechuudha. Nama osoo nama bira jiru akka nama hin dhageenye if godhu nama biratti yeroo deebistee himtu gocha san jechuudha. He pretended not to hear me. Okay, akkas dafne jenna jechuudha. He pretended not to hear me. Okay, na hojii jettanii he pretended not to hear me. Akkas jenna jechuudha. Deddeebisaa yadaadha isiniif dhufa. Asirratti immoo maal jedha? Akkas jechuu hin qabu ture jedha. Ani akkas jechuu hin qabu ture. Wanta irraa isheen oftan tokko waan jechuu hin qabne ka jettan tokko erga jettan booda an akkas jechuu narran turre yookiin akkas jechuu hin qabu ture jechuu barbaanne Ingiliffaan akkamii jenna? Itti yaadame osoo naan hin baasne. Okay, hedduun keessan argattan jedheeti yaada. Akkana jenna. I should not have said that. I shouldn't have said that. Isa kana dafne jechuudhaaf yookiin immoo gabaabsine jechuudhaaf asirratti I shouldn't tiitanaatu as dhufa naatiin noonni baddi. So I shouldn't have said that. Okay, narran turre jechuudha. I shouldn't jechuun narran turre jechuuni have said that. I shouldn't have said that jechuun akkas jechuu hin qabu ture. Takkaa jiru darbeera jechuudha. Deebisuun hin danda'amu. So hima akkasii I shouldn't have said that. I shouldn't have said that. Asirratti yaadni isaa fudhatama hin arganneedha. Namoonni yaada kana dhusiin jedhanii yookiin immoo nama wayitiin jedhanii yaadni isaa yoo duraa kufe yaadni isaa fudhatama hin arganne jettee dubbachuu barbaadda ta'a. So akkas jechuudhaaf his opinion was not accepted. Accept jechuun fudhatamuudha yookiin fudhatama argachuudha. So not accepted fudhatama hin arganne jechuudha si'achi. So opinion immoo yaada. Okay, so maal jenna? His opinion was not accepted. Yaadni isaa fudhatama hin arganne ture jechuudha. Asirratti kun immoo maal jedha? Yoom akka dhufu hin beeku. Okay, ani atiitu jechaa jira. Ani inni yoom akka dhufu hin beeku jechuu jirta. Nama wayiitu ni dhufa garuu yoom akka dhufu hin beektu. So haala akkasii keessatti Ingiliffaan akkam jenna? I'm not sure when he will come. I am not sure. Sure jechuun mirkanii miti. When he will come. Yoom akka dhufu jechuudha. So ani hin mirkaneeffanne yookiin immoo hin beeku when he will come. Gaafa inni dhufu jechuudha. Asirratti immoo mata duree wayirratti haasawaa tokko kaaftanii yeroo haasoftan mata duree ati baay'een jaalanne tokko irratti yoo namni kan haasawte sun mata duree ani baay'ee jaaladhu miti jettee waa'ee isaa akka haasawuu hin barbaanne ibsachuu yoo barbaadde that's not my favorite topic. That is not my favorite. That's not my favorite topic. Topic jechuun mata dureedha. Favorite jechuun wanta ati jaallattudha. Asirratti maal jedha? Not my favorite. Kan ani fedhu miti jechuudha. Wanta favorite jechuun waan hedduu feetu jechuudha wantoota biraa keessa. So that's not my favorite topic. Sun mata dureen an baay'ee jaaladhu miti jechuudha. Okay, asirratti madaan hanga ammatti hin fayyine jedha. Akkamii jenna? The wound has not healed yet. The wound has not healed yet. Reefu maal jenne? Wanta
ta'uudhaaf deemu kan wilii hin ta'in kan ganaa ta'uuf taa'u negatiiviin yoo eegalle gama xumuraa irratti yaadii galchuu qabnaa jenne akkasumatti itti fufaa jira jechuudha. Akkasitti jechuu qabdu jechuudha. Maaliif jennaan wanti madaa'e tokko fayyuun isaan ooluu mitire. So the wound asirratti wound jechuun madaadha. The wound has not healed. Heal jechuun fayyuu jechuudha. Not healed hin fayyine yet ganaa jechuudha. So akkamitti dafna jenna? The wound has not healed yet. The wound has not healed yet. Kun immoo maal jedha? Dureessa garuu hin gammadu. Nama dureessa kan gammachuu hin qabne akkamii ibsina? He's rich. Yookiin immoo he is rich inni dureessa. But garuu he is yookiin immoo his not happy. Gammadaadhaa miti jechuudha. He's rich but he's not happy. He's rich but he's not happy. Inni dureessa garuu maali? Gammadaa miti. Isheen humaa hin sodaattu jechuu barbaaddataa Ingiliffaani yookiin immoo inni humaa hin sodaatu jechuu hima akkasii akkam jetta? Waa'ee ishirraa eegalla. She's not afraid of anything. She's not afraid asirratti afraidiin sodaachuudha. So not afraid yookaan jedhe hin sodaatu. She's not afraid isheen hin sodaatu of anything. Wama takkaa hin sodaattu jechuudha. Asirratti she hiidhaan bakka buusudha. He's not afraid of anything jenna jechuudha. Isaan gochuu barbaanne they goona. Asirratti they are jenna. Easy ni dhiifne yeroo sanii hedduu waan ta'eef. They're not afraid of anything. Okay? Nuti jechuu barbaannes we erga jenne asirratti easy tana aariin bakka buusna. Okay? We're not afraid of anything jenna jechuudha. Asirratti yeroon qorraa gaafa yeroon qorraa yookiin immoo utaalloon jiru qorraan akka hin qabamne of eeggadhu jettee nama tokkoof akeekkachiisa kan jirte yoo ta'e. Okay? Qorraan akka hin qabamne of eeggadhu jechuu barbaanne jechuudha. Be careful if eeggadhu not to catch a cold. Be careful not to catch a cold jettee jechuudha daftee jechuu barbaadde. Okay? Be careful not to catch a cold. If eeggadhu okay akka taalloo yookiin immoo qorri sirrukutne jechuudha karaa biraatiin yookiin immoo dunfafas ni jedhama. Qabbanas ni jedhama yookiin qorras ni jedhama jechuudha. Manni isaa asirraa fagoo miti jettee nama tokkoof waa'ee fageenya mana tokkoo ibsuu barbaaddataa. So kana akkamiin jettame? His house is not far from here. Asirratti fagoo jechi jettu far ka jettu kana jechuudha. Far. His house yeroo jennu mana isaa is not far fagoo miti from here asirraa jechuudha. Here in asimire. So his house is not far from here. Akkasitti dafnee jenna jechuudha. His house is not far from here. Si jenna jechuudha. Isheen akkas akka hin goone gorsite. Isheen akkas akka hin goone gorsite jedha kun immoo. Okay? Asirratti advise jechuun gorsa jennee mireef. She advised him. Isheen isa ni gorsite ka jedhudha amma hangaasitti. Not to do that. Sana akka hin goone. Wanta wayiitu jira. Wanta sana akka hin goone. Wanti waan baay'eedha. So wantuma fedhe haa ta'u. Okay? Wanta san maqaa ibsuu yeroo hin barbaanne. So she advised him. Isheen isa gorsite. Not to do that. Sana akka hin goone jechuudha. Wanti sun wanta badaadha jechuudha. Fakkeenyaaf wanta san keessa tokko dirree baasne yookaan immoo barbaannu ta'e nama sijaaraa dhugu akka sijaaraan dhuyne gorsite tahaa jechuudha. So maal jennaa? She advised him not to smoke. Isa sana maqaa ibsuu yoo hin barbaanne she advised him not to do that. Sana akka hin goone gorsite jedha jechuudha. Kun immoo maal jedha? Akka abbaa isaa dheeraa miti jedha. Nama abbaan isaa dheeraa kan inni gabaabaa yookiin immoo kan hanga abbaa isaa hin geenye dheerinaan jechuudha. Akka abbaa isaa dheeraa miti jechuu barbaaddataa. Kana jechuuf akkamii jettame?
is not as tall as his father. Is not as tall as his father. Qasiddafna jenna jechuudha. So barumsi keenya kan waa'ee jecha not jedhuuti wal qabatu isa kana fakkaata. I hope video kana erga xumurtan booda irra deebitanii nootii akka jalaa qabattan ni abdadha. Warreen garee keessa jirtan jechuudha. Namoonni gareen seeniins garee dabalamaadha. Maaliif jennaan viidiyoon kun erga gadhiifame guyyaa tokko yookiin lama booda gaafileetu baha. Gaafileen immoo hojjetameeti keessaan gara kiyyatti argama. Sammoota ilaalamee hanga harkattee hanga sarkattee fayyadu siif deebi'a jechuudha. So warreen gareetti hin dabalamin linkii garee WhatsAppii as jalaan argattu seentanii join godhuu ni dandeessanii. So barumsi keenya yoo isinitti tole like fi share gochuu hin dagatinaadha. Namoota afaan kana dubbatu hunda biraan akka geessan abdiin qaba. Barumsa itti aanuun hanga walitti deebinutti have a great time. Bye bye for now.